Ashama harka fuune akkam jirtu uummata Oromoo jirtu jirra galata Rabbii baga yoo nageessanii baga nagaan gara YouTube channel kiyyaatti dhuftanii gaafa dhuftan mana kiyya subscribe gochuun maatii ta'uu ni dandeessu warra jirtan immoo viidiyoo kana like gochuun jalqaba hadha egaa gaaffii isin gaafataniif deebii isinii kennuun dhufe innis maalidha waa'ee TikTok irraa akkamitti YouTube keenya finnee keeyachuu dandeenya profile TikTok jala jechuudha. Akkamitti akka ta'e har'a isinitti agarsiisa. YouTube qofa osoo hin taane linkii YouTube keenyarra akkamitti keeyachuu akka dandeenyu isiniif hima jechuudha. Kanaaf amma xumura viidiyoo kanaatti na faana tura. Viidiyoo kana like gochuun jalqaba gara viidiyootti dabarru. Tole baga nagaan dhuftanii dursa gara iddoo kana tuqannaa edit profile iddoo jedhu jechuudha. Sanaan booddee gadi dhufnee iddoo kana akkuma argaa jirtan add YouTube jedha. Isheetu gadi tuqannaa. Haala kanaan nuuf fida. Gaafa haala kanaan nuuf fidu nuti immoo emailii keenya yookiin immoo lakkoofsa bilbilaa keenya kenna. Yeroo baay'ee kan inni fudhatu garuu emailiidha. Kanaaf iddoo kana emailii keessan godhattu jechuudha. Anama emailii kiyya godhadheeti jira. Sanaan booddee gadi dhufee iddoo next jedhu kana tuqa. Haala kanaan naaf fida jechuudha. Gaafa inni haala kanaan naaf fidamu immoo passwordii yookiin immoo lakkoofsa passwordii dhoksaa keenya galchaa nuun jedha. Kanaaf lakkoofsa sana gashina jechuudha. Erga emailiis akkasumas immoo passwordii erga gashinee booddee haala kanaan nuuf fida. Sanaan booddee iddoo kana dhufnee allow jennaa jechuudha. Kanaaf tuqannaa. Haala kanaan kuno as dhufee galeetii jira jechuudha. Deemnee ilaaluu dandeenya. TikTok keenya jala galuuf dhiisuusaa jechuudha. Kuno haala kanaan akkuma argaa jirtan dhufee galee jira jechuudha kuno. Haala kanaan galchachuu ni dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan immoo akkamittiin akka linkii gashuu dandeenyu. Akkamittiin akka linkii gashuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Nama fakkeenyaaf linkiin kan kookiyya kunoo as jira. Linkii kana balleessee irra deebi'ee gashaa jechuudha. Ammas deemee dhufee sangalaa edit profile iddoo jedhu sanaan seena irra deebi'ee jechuudha. Sanaan booddee gadi dhufee iddoo website jedhu kanatti gadi tuqa. Ol dhufee nan balleessaa isa jiru jechuudha. Kan keessan hin jiru taanaan kanatti kan aanee jiru gochuu ni dandeessu. Sanaan booddee as keessaa baanee gara YouTube deemna. Anama kuno gara YouTube kiyyaa dhufeeti jira. As dhufeen your channel iddoo jedhu sana gadi tuqa. Haala kanaan naaf fida jechuudha. Haala kanaan gaafa naaf fidu iddoo waa barbaanne barreessuu dandeenyu iddoo sana gadi cuqaasna. Haala kanaan linkiin keenya nu dhufa jechuudha. Linkii kana maal goona amma gadi qabneetu copy goona. Haala kanaan gadi tuqanna. Iddoo kana gaafa dhufnu copy link jedha. Copy linkii sana gadi tuqaana. Amma copy linkiin kun copy ta'eera. Kanaaf asii baanee gara isaa deemna gara iddoo sila iddoo website yookiin immoo gara TikTok keenya deemna jechuudha. Kunoo iddoo sila balleessine sana amma irra deebine maal goona gadi tuqanneet haala kanaan gaafa gaduma tuqna iddootti sana jechuudha. Haala kanaan gaafa gadi cuqaasnu iddoon kun paste iddoo jettu kana gadi tuqa. Gaafa iddoo sana tuqnu haala kanaan nuuf dhufaa jechuudha. As dhufnee save goona jechuudha. Save gaafa goonu kunoo haaluma argaa jirtan kana iddoo kana nu dhufaa jechuudha. Iddoo website ture. Iddoo website kana linkiin keenyas galeera jechuudha. Amma gara TikTok keenyaatti yoo deebine lammansaa arganna jechuudha. Gara TikTok keenyaatti deebinu. Kunoo akkuma argaa jirtan asis jira. Gubbaa kanas jira akkasumas illee iddoo kanas jira jechuudha. Linkii keenyas akkasumas illee YouTube linkiis akkasumas YouTube kana isa gurrarraa kana keewwannee jira jechuudha. Haala kanaan sirreeffachuu ni dandeessu. Akkasumas jechatti subscribe jettu akkamitti fiduu dandeenya TikTok irraa jettanii na gaafattanii turtanii dura iddootti kana dhadhu iddoo stickers jedhu kana
haala kanaan isinii fida. Iddoo kanatti subscribe jettanii barreessitu. Gaafa haala kanaan subscribe jettanu kun akkasiin filattanuuf kan barbaadan isinii fida jechuudha. Haala kanaan baay'eetu jiru, filachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf ani isii kanan filadha. Kun jiraachuudha. As fidee as kaa'uu ni danda'a. Haala kanaan as kaa'uu ni dandeenya. Sanaan booddee gadafna viidiyoo keenya post gochuu ni dandeenya. Haala kanaan isii subscribe jettu kanas TikTok irraa haala kanaan fiduu dandeenya jechuudha. Amma yoonaatti waan na duukaa turtaniif hedduu galatoomaa. YouTube kiyya subscribe gochuun dagatinaa.